YouTube channel kan keetii viidiyoo qopheessuudhaaf kaameeraan ati qabdu sitti toluu dhabuu mala. Yookaan immoo kaameeraa qabdu waraabdee saba hojiitiin yeroo editingii dhabuu malta. Kanumarraa ka'uudhaan viidiyoo qulqullinni isaa 4K yookaan qulqullinni isaa sadarkaa ol aanaa ta'e daqiiqaa muraasa keessatti ChatGPT, Google AI Studio, CapCut fayyadamtanii akkamitti akka qopheessitan isinitti argisiisa. Kanaaf viidiyoo kana hamma dhumaatti tartiibaan akka hordoftan isiniin jechaa kallattiimaan gara viidiyoo. Jalqaba irratti aappii ChatGPT qabaachuun qabdu yookaan immoo gara weebsaayitiin seentu chatgpt.com. Okay, weebsaayitiin isa kanaan fakkaata. Viidiyoo akkamiin hojjenna? Viidiyoo how to monetize YouTube channel kan jedhuun hojjenna. Asirratti maal jennee barreessuun qabna? ChatGPT, give me 5 minutes YouTube videos script about how to monetize YouTube channel jennee search goonaa. Viidiyoo daqiiqaa 5 akkamitti akka channel keenya monetize goonu hojjennaa jechuudha. Okay, search. Okay, hojjechuu eeggaleera. Wow. Kunoon hojjeteera. Okay, isa kana amma maal goona ammoo deebine foormii adda addaatiin barreessuu dandeenya yookaan immoo upgrade goone barreessuu dandeenya jechuudha. Bareechine akkamittiin bareechina? Kunoo gara dhumaatti if you had like isaan kanneen kana keessaa filannee barreessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni lammaffaa jiru mara ingilifa salphaadhaan akkamittiin barreessina isiif barreessaadha. Inni jalqabaa more energetic isa lammaffaa kanaan haa hojjennu. Simple English copy goone maalidha? Asirratti paste jennaan. Isa kanaan gaafannaa jechuudha. Okay. Kunoon of kenneera. Amma isa dhumaatti isa kam as keessaa ammas kan filanna? More professional version kan jedhu isa kanaan fudhanna. Mee isa kanaan ammas nu barreessaa jennu. Okay, paste, same find. Kunoo isa kanaan fakkaata. Okay, ammas akka fooyyessu maadha waa baay'ee nu gaafata. High retention, viral style version. Kanneen kana nu gaafata. Script with hooks and storytelling. Taagii wajjin, taayitilii isaa wajjin kanneen kana nu gaafata. Kana rakkoon qabu boodan sirreessinaa mamaadha. Nigaa. Isa kana immoo maal goonam? Isa kana copying goona. Baa kana tuqnee copying goona. CapCut ni banna. CapCutiin keenya isa kanaan fakkaata. AI video maker. Asirratti nootti kenna isa ChatGPT isa kana jechuudha. Kan ChatGPT kana asirraa copy goone kana asirra dhufnee paste goona. Gara gadiitti kan jiru kana ni balleessina. Gara gubbaatti illee kan jiru kana ol ni balleessina. Okay, san booda maadha? Daqiiqaa meeqaaf kan jedhu asirratti daqiiqaa isaanii sirreessina. Daqiiqaa 5 kan jedhu irratti deebifna. Okay, daqiiqaa 5 akkaataan nu saayiziin immoo maadha? Saayiziin isaa 16:19 saayizii YouTube'itiin barreessina. San booda create goona. Ni eegna. Aayidaa isaa yeroo fudhannu yes, it's okay. It's okay kan jedhuun barreessina. Maaf kan inni barreesse kan scriptiin inni deebi'ee barreesse kun AI'n barreesse kan ammaadha. Okay hin jennaani nu ta'eera. Viidiyoo hojjechuudhaaf ni eegna. Okay. Okay, viidiyoon isa kanaan fakkaata. Maal goona? Exporting goona isa kana. Export. Isin tuqna. Save jennaani. Viidiyoon keenya daawunlood nu ta'eera. Step itti aanutti hin deebina. Dhumarratti gara CapCutitti deebina. CapCut irratti
viidiyoo keenya isa CapCut irratti hojjenne upload goona. Isa kanan ta'a on timeline. Inni kun bakka editingiiti. Viidiyoon keenya isa kanan fakkaata. Okay, viidiyoon kun sagalee yoo qabaate maal goona? Sagalee inni qabu irraa balleessina. Extract audio jennaan. Extract audio irraa balleessineera, sagalee tokko iyyuu hin qabu. San booda maadha? Inni kun yeroo hin jiru viidiyoon kun hojjechaa deemama. Kunoo banameera. Isa kana maadha? Sagalee kennan isa gara afaan Oromoo translate goone kana asirraa eeggallee dubbifna. Isa kan akkanumatti hammasiitti dubbifnaa jechuudha. Inni kun sadarkaa tokkoffaa keessatti. Inni itti aanus akkasuma tartiiban deemnaa jechuudha. Maaf? Viidiyoo keenya wajjin adeemuu qabnaa jechuudha. Voice over jedhama. Isa kanan fakkaata. Gara ChatGPT deebina ammas. ChatGPT asitti maal barreeffannaa? Maal jennee barreessinaa? ChatGPT please give me professional thumbnail image prompt about how to monetize YouTube channel jenneetiin akka nuu kennu promptii kana akka nuu kennu gaafannaa jechuudha. Okay, search. Sistema kanaan nuu kennaa jira. Prompt 1, prompt 2, prompt 3. Sadi nuu kenneera. 4 isa kana nuu kenna. Isa kana upgrade gochuu hin dandeenya. Takka 2 3 4 5 nuu kenne kana keessa carraa itti fayyadamnaa jechuudha. Kalarii kanaan haa fayyadamnu. Isa kana copy goonee asitti pasting goona. Then search. As keessaa thumbnail prompt 1 kan jedhu kana fudhannu. Isa kana copy goona. Copy erga goone booda Google Chrome irratti Google search irra dhaqnee maal jennee barreessina? googleai.com jennee barreessina. Isa kanaan fudhanna search goona. Isa jalqaba irra dhufu kana ni tuqna. Naannoo baanaadhaan nu hojjeta. Then bakka kanatti pasting goona. Isa ChatGPT irraa copy goone kana eessa dhaqnee Google AI Studio bira dhaqnee pasting goona. Okay. Isa kana yeroon hojjennu maaliidhaan nu hojjeta? Aspect ratio 69 dhaan akka nu hojjetu goona. Inni YouTube isa kana waan ta'eef. Search. Kunoo isa kanan fakkaata. Bakka namicha kanaa suuraa keessaniin fayyadamuu dandeessa. Suuraa tokko mee upload godhu. Suuraa kana upload godheefira. Itti aansi promptii kennamaadha. Asittiin paste goona. San booda ni ergina itti. Wow! Download goona. Download iyyan bara AI'ti. Kana booda mobile phone, PC akkasumas internet namoonni qabdan yeroo hin qabu. Kaameraan kan koo baay'ee dadhabaadha jettanii viidiyoo hojjechuurraa akka of hin qusanne abdiin qabu. Viidiyoo kana qofa ilaaltanii yeroo baatan viidiyoo biraa hojjedhee isinitti deebi'uudhaaf burjaajin yaadaa natti dhagama. Maaliif seetan? Viidiyoon kun isin fayyaduu fi isin fayyaduu dhabuu wanta an beeku tokko isaa hin jiru. Kanaaf chaanala keenya subscribe, like akkasumas yaada yoo qabaattan comment gochuudhaan viidiyoon kun isinitti toluu yookaan isin fayyaduu isa kanaan na mirkanaa waan ta'eef na mirkaneessaa. Isiniin jecha har'aaf nagaa isinii dhaammadha.